Harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota hinaantu jirra jirtu fayyaa keessanii annagaa kooti galata waaqayyoo isinis akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaa qaba isiniin jecha. Egaa har'ammoo maaliif dhuftee naan jechuu keessanii dhoolaadha simboyyuu gammachuu guddaa tokko qabadhee isinii dhufe jechuudha. Saapiraayizii haati milkeessaa naaf yaadde doktor naaf yaadde saapiraayizii godhan jechuudha. Baay'ee tokko kan na gammachiise keessaa jechuudha waan ishiin eegin saapiraayizii gochuu isaaniiti jechuudha. Dhugumatti anillee ishee wajjin gammade jechuudha. Maaliif waan ishiin hin yaadne tokko jechuudha. Ishiin dura akkasitti ilaallee gaafa morma ishiitti irratti hidhattu baay'ee bareeda jechuudha. Akka aadaa Wallaggaatti natti fakkaate warqeedha natti fakkaate wantichi sun warqeedha. Hedduu bareeda jechuudha morma ishiitirraa baay'ee natti tole jechuudha dhugaa dubbachuu. Inni dhugumatti jechuudha doktor naaf yaaddi nama cimaadha. Akkasumas immoo jechuudha yeroo saapiraayizii gaafa nama saapiraayizii nama godhu wanta namni eegne tokkotu nama qunnama jechuudha jechuun wantuma namni eegganne tokkotu nama qunnama. Baga gammaddee akkasumallee ilmi keessan sinii haa guddatu dhugaa baay'ee namatti tola. Jaalalli isaanii haati doktor naaf yaaddi baay'ee namatti kan tolan jechuudha. Baay'umatti namatti tolu kabaja qabu dhugaa hedduu namatti tolu jechuudha. Maal jedhee isaan gaafiiwwan gargaraatiinis jechuudha ni dhiyaatu jechuudha. Baay'ee tokko nama kofalchiisu baay'ee nama bashannansiisu hedduu das nama jedhu jechuudha. Gammachuu guddaan namatti dhaga'amu yeroo haawula dhaggeeffatan yeroo haadholii wajjin ta'an baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Haadholiin siimboo qabu dhugaa dubbachuuf siimboon isaan nama hawwata. Haadha doktor naaf yaaddi nuuf jiraadhaa umurii nuuf dheeradhaa dhugaa waan baay'ee isinirraa baranne nutis gaafa haadha taane akka keessan kanatti manguddoo taane jaalala akkamii akka ijoollee keenyaaf qabnu jaalala akkamii akka haadha manaa ilma keenyaaf qabnullee nu barsiistan jechuudha dhugumatti jechuudha. Ani fakkeenya guddaan isinirraa fudhadha. Maaliif gaafa isin ilaalu baay'ee natti tola jechuudha. Tariitii iddoo nu guddanne yookaan immoo baadiyyaatti wantoonni akkanii kun mul'achuu dhabuu danda'a. Haadha warraa abbaa ilmaa kunuunsuu dhabuu tokko bira ni jira. Garuu immoo nuti immoo amma gaafa isin arginu kana nuti akkas ta'uu qabnaa miti jennee baay'ee tokko hawwina jechuudha. Haga umurii kee hanga haadhummaa gunnee akka wargintu yookaan akka keessa akkanatti akka haga manguddummaa fudhannutti waaqayyoon nu ajjeesi jechuudha. Nu haa tursiisu. Maaliif hawwii guddaan qaba akka haadha doktor naaf yaadde ta'uutti hawwii guddaan qaba jechuudha. Maaliif waan gaarii tokko gaafa argan anis waan gaarii kana hojjechuun qaba jedhanii inni yaadna jechuudha. Waan gaarii kana isinirraa kan baranne kana kunuunsa isinirraa argine kana jaalala gorsa isinirraa argine kana hojiirra akka itti oolchinu waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo immoo achi nu haa ga'u jechuudha jedhanii inni yaadna jechuudha. Waan gaarii kana isinirraa kan baranne kana kunuunsa isinirraa argine kana jaalala gorsa isinirraa argine kana hojiirra akka itti oolchinu waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo immoo achi nu haa ga'u jechuudha. Dhugumatti baay'ee tokko kan dasna jedhe jechuudha. Kunuunsi isaan godhaniif jechuudha dhugaa ijoollee isaanii dhugumatti baay'ee jaalatu jechuudha. Haati doktor naaf yaaddi ijoollee isaanii hunda isaaniitu hedduu jaalatu jechuudha. Yeroo baay'ee nan argaa ijoollee isaanii ija tokko ilaaluu gargar hin baasanii dhugumatti jechuudha. Ijoolleen isaaniitillee namoota warraa isaaniitiif kabajaa qaban haadhaaf abbaa isaaniitiif kabajaa qaban walii isaanii wal jaalatan dhugaa nama hinaafsisu jechuudha. Hinaaffaa nama qabsiisu abboo amartiin xiyyaayii amartuma haadha milkeessa fakkaatte. Amartiin kiyyaallee baay'ee bareeda xinnoo ishee warqee sana birraan qabu malee
Na akkasiin isiniin jedha uummata jaalalaa jechuun ani wanti ani viidiyoo isaan irratti hojjechuu nageesse jaalala isaan qaban jechuudha dhugumatti kabajaa fi jaalalli nama booji'a jechuudha isinii galee nama booji'a kanaaf nuti maal barannaa nuti maal isaan irraa hubannaa kan jechuudha yeroo hojjetan dhugaa viidiyoo akka doktornaaf yaadi kana jechuudha jechuun wantoota barsiisoo ta'anii fi wantoota ogeessa ogummaadhaan wal qabatan kanneen ogummaa ra'iisaati irratti hojjeta. Viidiyoo dhugumaan qulqullina qabuu fi viidiyoo namni ilaaluudha jechuudha kan doktornaaf yaada hojjetu. Dhuguma yeroo ani viidiyoo kaawwan illee daawwachuu baadhu kanaa haadha isaa wajjin hojjetaa dhamanaa isaa wajjin hojjetan hedduu na gammachiise jechuun natti tole kaawwan illee irra deemee yeroo argadhee illee daawwachuu baadhu jechuudha yeroo inni gadhiisu. Asirraan maala nu badhee wanti viidiyoo irratti hojjechuuf na dirqamsiises jaalala isaan walii qaban hammam jaalalli jira jechuudha. Akkasumas immoo kabaja haati isaanii jechuudha ijoollee isaaniitiif qaban hedduu na ajaa'ibe jechuudha. Jaalala isaan ijoollee isaaniitiif kennan dhugumatti baay'ee na inaasise jechuudha. Umurii isinii haa kennu haadha doktornaaf yaada umurii dabalee waggaa kuma nuuf jiraadha. Akkanumatti immoo dhugaa wantoota isinirraa barannu kanneen nu hojjettan das nu jedha jechuudha nutti gammanna. Nutis immoo barumsa irraa fudhachaa deemna jechuudha. Namni tokko waan gaarii gaafa arge baay'ee namni keenya nuti waan gaarii jaalannu waan gaarii ilaaluun jaalannu wantoota babbadoo wantoota nama kofalchiisa yookaan nama arraba irra caala bakki wacaa bakka arrabaa bakka lolaa wantoota akkasii kana deemna jechuudha. Haasaa keenya kana amma namumtuyyuu garagaleetu nu laalu jechuudha. Maaliif maal asirratti jammartemu eegaltemu oduu ishii wantoota akkasiisan jira. Maaliif nama dabbara jechuunis hin danda'ama garuu nama hin dabbaru oduu keessa waatu jira. Namni waa tokko malee waa gadi bahee hin haasawu waan ta'eef nutis eessa jirraa boru akkam ta'uuf jirraa kan jedhu kan viidiyoo hojjechuuf yaade ilmi keessan isinii haa guddatu ilma abbaa caalu abbaa dhaalu haa ta'u dhugumaan jechuudha. Homaa waan hin jedhu hin qabu kanarraa haadha doktornaaf yaada umurii isiniif haa dheeressu ijoollee keessanirra umurii dheeraa akkuma akka argitan darbaa akaakilee illee nuuf argaa nuuf jiraadha isiniin jenna. Hordoftoota kiyyaa yoon balleesse dhiifama isiniin jecha koomentiin immoo sa'aatii 24 banaa jira. Koomentii nuuf barreessuu akkasuma yaada qabdan nuuf qooduu isatti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Galatoomaa.